karaa gaziiraatirraa kooneelitti kinama baasu kanarrage ifaa sadii asiinis sadii arge. Nuti biyya keenyatti sa'aata nan qabnu amma bitanne malee urjii ilaalleeti hiraabni gahee jennee soomannaa jechuudha. Sadeen jedhaniin eessumaa rabbi samiina baasee hay waan takkalee naa bararuma garuu eessumaa hin samii dhaqeen jee hootu gana waa agartaa jee gurbaan fuudhee nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne hoggaachi dhaynuu mana kee biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa magaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhaynee hoggaa ol seenne magaarrajaan uwwifamee jira. Yaa'oo gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetiin lafa laleelaan qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi magaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu biti jaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erkee abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko. Muka elektiriikaa tokko milikata godhadheen. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beekan afaan Oromoo malee. Amaarri keenyaa hin beeku afaan ammaa jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadhe. Ani hin qabu achii deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon milikata godhadhee hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira? Dhabuudhaan. Amsan dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba deebii harka kanaa hin qaba amma fiigichaan irra kaaye. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dhee maan naante hoggaa jedhan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gama lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo iddoo dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon nurku kakootaa uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaabo ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jedhan ammana wallaaleetiin ce'uu jira bara. Takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee maal waan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha takkaa waa takkatti dabalee hin beeku. Mudannoon kee egaa biyya alaatti konkolaataa bitattee yeroo jalqabaa gaafa jalqabaa san maaltu ta'e? Konkolaataan nama kana duraa wal dha'e wanni san ilma namaa kana duraa wal dha'e konkolaataa biyya sanitti kophee turra qaali yoo kopheen sirraa dhumte bakki liqaarraa fudhattu hin jiru. Makiinaa immoo saantiima tokkoon alatti beessee takkaan alatti dhayxee fudhattaa jechuudha. Laal waraqaan ittiin fudhatan kana. Laal nama makiinaa biyya tanatti namni makiinaa qabu qoma dhiibee ulfa dhalan qabne garaa if dura kaayee dhiira ta'e boona malee makiinaan boonuun hin taatu sibiila. Ammaas rakisha tana wanni isiidhaan fudhatalla makiinaa. Ammachi deebi'ee lamaa sadii fudhachuu hin dandayaa jechuudha. Firoota kiyya hundaaf guuruu hin danda'a. Wanni rakishni makiinaa. Wanni namaan galinta namni jiru. Makiinaa takkaan bitee buyuuk jedhanii. Makiinaan tun gaaza hin dhuydu numa gubdii malee. Namni doolaara 40 ji'a guutuu dalagata. An doolaara 120 guyyaa 15 dalagadha. Dhiiroo namaa keessaa naqataa jeetiin akka warri baadiyyaadhaa baatirii qabatee ooyiruu eegu. Fooqii gubbaadhaa baatiriitti gaxibsee ilaale. Kana mucaan tokko warra watari achitti yuunivarsiitii barata. Adeeroo siin arge boqqolloo eegu jirtan. Makiina eegu jirta yaa'u dubbiin tun na dibdee.